tima jedhu kan ormaa taate maali godhu isti bakka irtani kaadha badhaati yeroo tokko midhaa kanaaf harka rukunna sagaleen kee baay'ee bareedaan taa caaluun akka turoo jenne ko Then I have nothing, baby. I am get gold. Du'aaf jiruu keessa jira. Maatii koo wajjin daandii irra ba'utti jira. Qadeessa qabeenya kana mara horadhee daandii irratti ba'uuf jira. Mana takkatti hafte irra murtii dhabee jira jechuudha. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon guyyaa har'aa viidiyoo atileet Galatee Burqaa waa'een isii sooshaal miidiyaa hawaasaa kana irratti haasa'a guddaa ta'e namoota hedduu rifachiisee jira. Kana qofaa miti viidiyoon biraas hin jira. Haga xumuraatitti na faana tura. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan sabiskiraayib godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Akkasumas hundi keessanuu gara viidiyootitti darbuun dura laayikii godhaa gara viidiyootti. tima jedhu kan ormaa taate maali godhu har'a borii tu kana fidee garaan kommoo si malee kunoo har'as amma si didee kunoo har'as annan jiroo Anggapidani kubanya acha takasida be malam fida nanjira da utuh jecha isti bakka irtani kaadha badhaati yeroo tokko midhaa kanaaf harka rukunna sagaleen kee baay'ee bareedaan taa caaluun akka turoo jenne ko ajaaluu yoom sirbaan akkatti hojjete ana koom wanti in kan raaje sagaleen kee namni baay'een sagalee hajaalu fakkaata naan jedha maal hin jedheen mee kun isa jirraa yaa'ee dhufa sagaleen kee sagalee hajaalu fakkaata jira achirraan deebi'e sagaleen kee sagalee hajaalu fakkaata eessa dhaqxanii turre durgaa waan lubbuun jiru sana eessa dhaqxan amma adamma mee difratiin osoo bifa qabaate koo si fakkaata si mee miiree isa kamiin ammaati daddaraa irratti dhiyaatan maati mee koomediis natti fakkaate koo dura gaafa laafne daddaraa Danya yaada kennaaf maaf yaada kennitaaf kana ari'uu malee maal baastee kana gati dhugaadhaanis koomeedii taphanatti fakkaataa ture garuu koomeedii taphaa miti akkuma argine kana daddaraaroo irratti dhiyaatee dorgomee jira sagaleen kan kee sagalee sirbaaf ta'u miti hin bareedu sirba namaatitti taphachuu dhiisi sagaleen sirbaa dandeettiidha kennaadha yeroo tokko irra deddeebi'anii shaakaluudhaanis sagalee bareechisuun hin danda'ama waan ta'eef irra deddeebitee sirriitti shaakaluu qabda sagaleen kan kee guutumaan guututti sagalee sirbaaf ta'u natti hin fakkaatu sagaleen sirbaa kennaadha dandeettii gaafata waan ta'eef namoota danda'aniif osoo dhiiftanii koyyadaati dargaggeessa wallaggaatoo fuudhee kaa turba salaale halkan kottu guyyaa kottu ani gaawwan sawallaale Kaandu'aalam gosaa kan ilaalame yeroo san umuriin isaa xiqqaadha garuu sagaleen isaa namatti tola dandeettii sirbaa qaba isaanis kan ilaalanii kan hubatanii yaada irratti kennanii jiru ጉንፋን ሊሆን ይችላል በትክክል እንደዛም ሊሆን ይችላል ያን ነገር የሚፈጥርብህ እንደፈለክ ምቾት ተሰምቶ እንዳትሰራ ከቅዝቃዜም ሊመጣ ይችላል እሱን ግምት ውስጥ በማስገባት እሱን አልጠላውትም ጥሩ ነው ግን የዘፈን ምርጫን አስተካክል ለኔ መካከለኛ ነው ያው የተሰጠው አስተያየት ቅኝቱ ነው በቃ ቅኝት እና የድምጽ ቀለም ላይ ደግሞ ትንሽ ማለት ለማዳበር ሞክር እንደኔም ፍንጭ ስላለ በደም Andu'aalam gosaa sagalee bareedaa sagalee sirbaaf ta'uu akka qabu akkasumas dandeettii sirbaa akka qabu hubatanii yaada kana fakkaatu kennanii fi jiru innis iddoo kanarraa ka'e sadarkaa iddoo amma irra jiru kana irra gahuu danda'ee jira. Then I have nothing, baby. I am get gold because in Ethiopian athletes many Tulu from Tirunesh Dibama everybody is gold medalist for 10K. You know today I will be to share that victory but I didn't share. I am sad but I am get silver medalist. I have for us.
Atileet Galatee Burqaa waa'een isii wanti isiin sooshaal miidiyaa hawaasaa kana irratti baatee dubbatte namoota hedduu rifachiisee namoota hedduu gaddisiisee jira. Abbaan manaa isii waggaa 9 wajjin jiraataa turani qabeenya isiin horatte akkasumas qabeenya mootummaan badhaasee harkaa saamee harka duwwaatti hambisuu isii dubbattee jirti. Qabeenya kana mara lakkoofte kana mara keessaa kan gaa'ilaan dura qabus kan mana murteetti dhiyeessee jedhee kan gaa'ilaan dura qabus naan murtoofne kan gaa'ila irratti wajjin horadhes naan qoodamne kaawwan uduunuun qoodin walitti qabanii uduunuun qoodin mana takkatti tanabichaa qooduu fi murtiin itti kenname mana murtii jalqabaati haga mana murtii olaanaatti sabbaritti dhaqee akka qoodamu jedhanii murteessaniitti narra murteessanii jiran. Mannumti inni tokko hafee. Tokkotti hafte jechuudha. Warri kaan warri kudhanii kunoo eessa bu'an? Warri kudhanii kun takka waan na murteeffame yookaan waan qoodadhu naan jedhanii jiru. Isa kudhanii na fudhatu isa tokkommoo waliin qoodadhaa jedhame? Qoodadhaa jedhamee murtiin akkanaa kenname. Murtiin akkanaa biyya kana keessatti hin jiraare. Atileetiin cimtuun tuni qabeenya waggaa 20 horatte sababbii abbaa manaa isheetiin harka duwwaatti hafteetti. Mana jireenyaa fi lafa mootummaan badhaase 11 keessaa 10 gurguratee kan isheen keessa jiraataattu keessaa baasisuuf mana murtii irraa xumureera jedha. Inni biraa konkolaataa 5 qabdu keessaa 4 jalaa gurguratee nyaateera jedha. Manni murtii illee dhimma isii kana gadi fageenyaan ilaaluu fi akka hin dandeenyee fi harka duwwaatti hafu akkasumas lubbuu isiitiifis sodaa keessa akka jirtu dubbattee dhimmi isii yookiin dhimmi ishii kun ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahimad bira akka gahuufiif dhaamsa dhaamattee jirti. Makoo kan hin beekne ministeericha muummee biyyaa Dr. Abiyyi Ahimad bichaadha. Carraa isaaniittiin argadhu dhabee ittiin agarraa argachuuf yaadee jira. Carraa ittiin argadhu hin dandeenye. Akkuma miidiyaa kan hordofanii arganiin daandii irrallee bayinaan jedhan achillee jiraadhu naan jedhan akka dhagaaniin akka deebinaa kennaniif ergaa isaaniif qaba ministeericha muummee biyyaatiif jechuudha. Maaliif namoonni dhugaa hojjetaa jiran biyya kana irratti dhugaadhaan kan hojjetaa jiran isaan bichaadha. Isaanitti iyyuudhaaf miidiyaa kana kan dhufe caalaa kana mara haasa'uu dhibii miti. Iyya koo daandii irra ba'uu kakkoo akka isaan naa dhaganiif kan dhufe har'a. Akkuma dhaganiif akkuma miidiyaa kana ilaalanii jabaadhu. Akkuma miidiyaa kana ilaalanii akka deebinaa kennan hin barbaada. Maaliif du'aaf jiruu keessa jira. Maatii koo wajjin daandii irra ba'utti jira. Qadeessa qabeenya kana mara horadhee daandii irratti ba'uuf jira. Mana takkatti hafte irra murtii dhabee jira jechuudha. Asirratti wanti nu beekuu qabnu manni murtii mana murtiitii haala ittiin hojjetan qabanii karaa ittiin hojjetan qabanii haa ta'uutii namoonni rakkoo qaban hin jiran jechuu miti. Atileetii cimtuu biyyaaf waan guddaa hojjatte akkasumas qabeenyi isii kun hundi kennaayyuu waan beennu qabeenya badhaasa mootummaan badhaasee fi akkasumas dandeettii isiitiin horatte eenyullee hin beeka qabeenya isii kana. Kanaafuu rakkoon jiraachuu danda'a waan ta'eef muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahimad biraan gahaa fi laayik sheer godhaatii dhaamsa isii kana biraan gahaa isiniin jechuu barbaada. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Hundi keessanuu laayikii godhaa yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti na barreessaa. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun walagarraa hangasitti turtii gaarii.